Rafus kena kasih dulu is, ela kena kasih. Is ada pun sana deh. Ini belum dapat. لا كلام هي كله كان لا كان كذا قلت لي أسرت أنا كان راوند فود شيء كان قلت لي هذا شيء يقول ما قلت كل يوم ماشي شيء كان كان ماشي نجمع كم كله لا كنا أبو مارشي راتي كاسورو لما يوكل بنبيت لي سوتش أستاذ هندي مودا لا حالو ما كنا سنتريبس نبت لا دي روكا سوين كبر أكاد أبغى أما لا دي ديمون أسمع تقولي كايتي راتي كاسورو ندين نكس كسر تقول agar kali mana film apa tu? Sama enggak di sejalan. Ya ada Abba kan makan aku keluar ataupun ramai lain ada jauh tapi ada jauh sama dengan wakayong kerja letan wakayo sini kerja itu kesan kesan diharamkan juga dalam ini fesu isa rumah Kenya kita tahu gabuja harakan waktu agam berja waktu wanati agamna yeroo darbe abbaan kun hidhamanii banakan akka jiran ijoolleen maqattanii tokkoffaan amma isaan fayyanii dhaabatanii deemanii waan barbaachisu yookiin immoo wiilcharii duraan isaan qaban kun cabee waan jiruudhaaf rakkoo keessa waan jiruudhaaf ijoolleen kana maqattanii guyyaa har'aa kana meeshaan kun bitamee akka isaan dalgootan tokkoffaan waldaan wiilcharii kana bitee waldaa abuu jedhamu ijoollee kanas amaatiin hin beeknu miseensi waldaa abuu jedhaman kuni yommuu keessa gargar isaaniitiin booda akkuma beekamu waldaan maayibarri kun yeroo walitti qabamu rakkataa gargaaruudhaaf mana amantaa jijjiga ijaarsaa fi nuti maabara sana keenya nama namarraati jira ergaa kana isaanitti erganii ijoolleen lama abbaan isaanii waldaagamanii kan jiraatu boqote qarshii 25,000 erguudhaan miseensi waldaa abuu sun immoo qarshii 25,000 erguudhaan waliigalli isaa qarshii 50,000 ta'u amma meseejiin kan qaqqabe ani kana yaada qarshii 25,000 qofaan si'eeyyuu amma gaafa mucaa sagalee dhaggeeffadhu qarshiin waliigalli isaa walitti gurame qarshii 50,000 kana keessaa baasnee qarshii 30,000 dhufu akkaawuntii soo qabaatan amma moobaayil baankii jedhanis osoo darbee ani kan qabadhu qarshii 7,000 jaabicha
kanaaf qarshii hafe sana akkaawuntiidhaanis amma sin ergina walii galasaa ijoolleen lama abbaan isaanii kan jiraate qarshii 25 miseensi waldaa abuu immoo gara sana jiraatan immoo qarshii 25 walitti 50 walii isin guramee jira. Maabarri kun maal jechaadha kan isaan jiranii jabaadha ammasiin fayyitanii ammasiin dhaabattanii deemtanitti sin duukaa jirraa kan jedhutti himanii jiru. Kana bakka buusnee wiilcharii kana binne kan wiilcharii irraa hafu qarshii walii galasaa qarshii ilaannu ta'a jechaadha. Ammas akkaawuntii yoo qabaattan moobaayil baankiitti dabarsina. Akkuma beekamu qarshiin hanga baankii dhaabuu beekamaadha. Dhumarras immoo sagaleen lafa nuu kaa'amee ture qarshii 25 qofaa seenu. Qarshiin eegame 50 walii galasaa. Wiilcharii keessaa baasnee herrega isaa herreegne ammas ni ilaanna jechaadha. Yaada yoo qabaattan wanti jettan yoo jiraattan ijoollee kanaan tokkoffaan walda gameeri kan jedhaman kan boqotan jiru. Maqaa abbaa isaaniitiin namni lama qarshii 25 maqaa abuyeetiin waldaan abuyee immoo qarshii 25 walitti 50 erganii yaada yoo qabaattan ijoollee kanaaf wanti jettan yoo jiraattan erga dabarsuu dandeessu. Waaqayyo immoo yakkana gargaarsa kana isin gargaara. Maqaan ammaa kun maqaa fayyaa isaanii akka beeksisa isaaniitti illee fayyaa kennuu fi waaqayyo isgaaraan kana isaanii haa ta'u waan isaan biraa dhaabatu isgaaraan isaanii dhaabatu gabeellee walgahii isaanii qaban akkasumas fi fayyaa isaanii fayyaadha waan nan immoo itti namni immoo gazaabatu namarraa hafeetu itti nama dadhabaa gargaaranii tokkora yaadanii yaadni isaa yaadatu wanta nama jedhu waaqayyo fayyaa isaanii haa kennu. Dhuggaan manatti geerukaa 22 lakkoofsisanii argaa gubbaarratti deebi'an namatti kan hunda ta'aa tureetiin amma kunoo hawaasatti makameetu as ga'uun kiyya kun nan gammade foon ofii kiyyaa luka kootiin fayyuu baay'ee yaabbii galee namsee kiyyaa koo fayyee gara rabbiitti galee gasitaan tokko qabaanii waan isaanii haa dhaabatu. Mas immoo kunoo isaaf na jiraachisa isaanii haa jiraachisa. Maati galee baay'ee tokko wajjin wal lamaa turanii wajjin akkaraataa turanii narraa dhufanii isaan marga qatanuu gaasadee tokko kanaan gargaaraa baay'ee. Meeshii abbaa keenya hin boo'ina ijoolleenis isin waliin jira jedhaniiru wanta isaan arganis hundumaa isin biraan qaqqabsiisna amma yoo akkaawuntii qabdanis qarshii afur ammas ni dabarsina qarshii 30 fi qarshii 30 fi 500 ammas ni dabarsina kan hafe qarshii harkatti isin kennu harkatti isin kennina kan rakkoon qabu jabaadha kan jirtan mana amantaa waan jirtaniidhaaf ijoolleen kun isin duukaa jirra ammas hin fayyitanitti isin duubatti hin deebinu waan jedhanii jiraniitiif rakkoon qabu akkaawuntii hin qabdu buukii qabu eenyutu qaba ijoolleen qabu isin keessaa moo kaashii qarshii baasnee isin kenna. Kuma 35 irraati 6,000 kaashii qabannee jirra raaheen isaa. Akkaawuntiin kennamuu qabu namni isaan kennatanii namni kun qarshii kana na biraan ga'a jettan akkaawuntii isaaniitti irratti gala. Callifameedhuma qarshiin akkaawuntii nama biraatti irratti hin galu. Yoo isin akkaawuntii nama kanaatti irratti naa galchaa namni kun na biraan ga'a jettan. Boris haa ta'u har'as haa ta'u namatti amantanis dabarsineet qarshii kun isin akka galu. Gargaarsa ergamee fi kaan yoo ta'uu baate maal gochuu qabdan seetan yoo ta'uu baate ijoollee biyya alaa jiran baankitti lakkaawuntiin kursiin ni banamee abbala isin gargaaramuu danda'amu gochuudha kan qabdu. Maabaraan ijoollee gurmaanii jiran jira baankiin as bakka guyyaa boorii mabattanii atattamaan wanti sanaa ergitu buukii san jechuudha. Nama isaan beekantu jira. So keessan banattanii jechuudha. Wiilchariin addisii amma bitame kan wala biraatti maaliif isaantu beeka kaawwan godhan teechisanii yeroo inni kunis immoo dadhabetti waliin gargaarsanii hin fayyada. Otoo maal yaadda'in sin gargaarraa amma sin fayyisanitti jechaa jiru waan ta'eedhaaf ijoolleen rakkoon hin jiru.
Mata isin fayyada kawanti Hello. Isi bakka kana waraabera. Kuma jaha, kuma sodomi fi dhibba shan irraa dhisi qaqqan. Kuma jaha, kuma digdamii afur dhibba shan. Aratti fi ammas mata. Qarshii kuma digdamii afurii fi dhibba shan yoo buukis baafattanii amma soo moobaayil baankingii namni qaboo jira sii dabarse. Hin qabdaati moobaayil baankingii. Qabdu miti. Ani isaanii abaafatanii lakkoofsa kennaafi isin argaa jirta. Allezii ጋር ራሱ kana ishee qabadha kuma digdamii afurii fi dhibba shan. Borsii dabarsinaa walii gallisaa 35,500 ta'a jechaadha. Kanaan walitti isaa 50,000 kan keessaa bitamee kuma 30,500 kuma jaasinii keenya kuma 24,500 guyyaa borisii darba jechaadha. Ijoolleen sin ergan isaa Akkaawuntii banadha. isaaniif haa kennu rabbi isaan haa eebbisu isinis immoo fayyaa waan jirus immoo waan jirus isin hordofna nuti isin dhufna guyyaa dhufne sin laalla rakkoon tokko jiru waaqayyo sin amaaru fayyaa ta'a keessumaa immoo ijoolleen kana gargaaranii wiilcharii kanas bitanii qarshii kanas ni kennan waaqni isaaniif haa kennuu fi waaqni isaan haa eebbisu isinis fayyaa waaqayyoon sin duukaa haa ta'u nagaan ni ta'a.